Ashama harka bunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kottaa Oromoo bakka jiraattan daawwattooti. Har'aan tanas akkuma baratame barumsa ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isin dhiyaadheera. Barumsi har'aa aappilikeeshinii hoggaa afurii moo sadii gaheetiin jira hanga gadhiifame garuu abdii ta'ee dhufe faayidaan isaa namatti toluu tokkoon qabadhee isin dhiyaadheera. Keessattuu daataa keenna ittiin qusachuudhaaf warroonni Itoophiyaa jiraatanii fi akkasuma biyya garaagaraa keessa jiraattan warroonni daataa fayyadamtan isin fayyada jedhee abdiin qaba. Kanaafuu warroonni waayifaayi fi fayyadamtanis kan barbaadan ofirraa cuftanii kan barbaadan fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Aappii akka namoonni bilbilee isin hin jenne yeroo garaagaraa jechuudha. Hojii haa ta'u akkasumas fiilmii diraamaa garaagaraa yeroo isin daawwattanii iimoodha waasaappiis taanaan akka namni isin bilbilee isin hin jenne yoo barbaadan jechuudha. Viidiyoo kana daawwachuu dandeessanii asirraa ni argattanii akkaataa ofirraa cufneenii fayyadamuu kan barbaanne dandeenyu jechuudha. Akkasumas warroonni daataa fayyadamtanii fi baatirii keessan akka yeroo dheeraa isinii tursiisuuf yoo barbaadan aappiin har'aa kun barbaachisaadha daawwattootiyya. Aappii kanaan osoo walii isin barsiisutti hin dabarinii warroonni chaanala kiyyaa kottaa Oromootii haaraa taatan gama kottaa Oromoo dhuftan sabskiraayib gochuudhaan mallattoon bilbilaa yoo isinii dhufte ol iddoo jettu irra gootanii haala saniin barumsa gallakkisu akkuma yeroo san isin bira ga'u irraa waa barattanii karaa saniin na hordoftan isiniin jedha. Warroonni na jalatti argamtan yoo viidiyoon kiyya isinitti tole laayik gochaa na jajjabeessaa jechaadha. Kanaafuu hiriyoota keessanii sheer gochuudhaan dabarsaan affeerraa qotii jechuudha daawwattooti. Amma gara aappii kana wal isin barsiisutitti deema jechuudha daawwattooti. Aappii kana gama suuqaa keenya keessaa seenuudhaan arganna jechuudha pilistoorii jechuudha. Kanaafuu daawwattooti yaa aappiin isa argartan kana pilistoora keenya keessa seenuudhaan arganna jechuudha. Pilistoora keenya keessa seennee moobii wal jennee itti sarchi goona jechuudha. Moobii wal. Yeroo haaraa kanaan sarchitti gootanii haala kanaan isinii bahaa jechuudha daawwattootiyya. Erga isinii bahee inistaal godhattuu jechuudha daawwattooti. Waan duraan gabbuufadhee jiruuf ooppiin jedhee keesseen. Yeroo ooppiin jedhee keessa seenee haala kanaan na baha. Iddoo kanarratti dhukaasuudhaan keessa seentuu jechuudha. Ammas barbaadu jira jechuudha. Gamatti aanu loondiingiin ta'u jira. Iddoo kanarratti eeyyama isin gaafataa jechuudha daawwattootiyya. Jettaniini gamana isin geessa. Erga gamana isin geessee gara jalaatti gad dhuftuu jechuudha. Gara jalaatitti gad dhuftuu gadooma dhuftuu jechuudha. Ammas erga gad dhuftanii haala kanaan isinii bahamuu fi wal aksabiliitii kan jedhu kanarratti dhukaaftanii jechuudha. Erga dhukaaftanii haala kanaan ofii irra jira oon gootu jechuudha daawwattootiyya. Jettuun haala kanaan of irra kan jiru oonii irratti deebifneerra jechuudha. Nu banameera jechuudha keessa seenuudha malee of duuba deebina. Erga of duuba deebinee ammas isa jalqabaa isa feerweel jedhu kanarra of irra jira akka gubbatti isinii ol ba'u jechuudha. Haala kanaan yeroo baay'ee jennaani amma ol bayeetiin jira jechuudha. Feerweel iddoo Rolex jettu tana irratti dhukaafnaa jechuudha. Ammas
Erga irraa dhukaafnee gara jalaa gad dhufnee X tanarratti X jennaan haala kanaan nu baaseetiin jira jechuudha daawwattoota. Erga haala kanaan nu baasee yoo daataa fayyadamna taate iddoo daataa kanarratti dhukaasuudhaan daataa keenya ofirraa cufuu dandeenya jechuudha. Appilikeeshiniin nu moobaayila keenya irra jiru hunduu daataa keenya nyaachuu danda'a. Kan barbaadan daataa keessan banaa gootanii kan barbaadan ofirraa cufuu dandeessan. Waayifaayiis taanaan iddoo kanarratti cufna jechuudha daawwattootiyya. Yoo deebisuus barbaanne asumarratti dhukaasnu. Gama bitaa kanarratti yoo dhukaafne daataa keenya deebifachuu dandeenya. Ammas waayifaayii keenya deebisachuu dandeenya jechuudha. Daawwattootiyyaa mee asitti YouTube jedheetti haa barreessu jechuudha. Sarchitti godha. Haala kanaan isinii baheetiin jira. Erga sarchitti gootanii YouTubein isinii bahe mee YouTubii kiyya kana cufee isin agarsiisa. Akka yeroo cufu dhaabbatu jechuudhaan daataa waan fayyadamuuf daataa kiyya cufeetiin jira jechuudha. Mee amma duuba deebi'uudhaan YouTubii kiyya keessa seenne walumaan laalla. Haala argaartan kanaan YouTubiin kiyya dalagaa hin jiru. Daawwattootiyyaa amma of duuba deebinee bannee isin agarsiisa na wajjin tura. Daawwattootiyyaa amma of duuba deebinee irraa jechuudha. Erga of duuba deebinee amma YouTube jenneetti barreessina. Yeroo haala kanaan sarchii itti goone jechuudha nu baheetiin jira. Yoo waayifaayii garaagaraa kan fayyadamtan taate ofirraa yoo cuftan namni isin argachuu hin danda'u jedha. Kan akka immoo fakkeenyaaf yoo waayifaayii keessan ofirraa cuftan namni isin bilbilee isin jeequu hin danda'u. Baatiriin keessanis isin qusamuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii moobaayila keessan irraa argamu hundaa ofirraa cuftanii kan fayyadamtan qofa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Amma baneetiin jira. Daataa kiyya argutti jirtan of duuba deebisee isin agarsiisa daawwattooti. Amma YouTubii keenya keessa seenna jechuudha. Haala kanaan YouTubiin kiyya na dalagutti jira arguu jirtanii daawwattootiyyaa. Kanaafuu amma of duuba deebina jechuudha daawwattooti. Haala kanaan of duuba deebinee jirra. Akkuma amma isin agarsiisaa jiru kanatti waan barbaadan isin barreessuudhaan hunda isaatiiyyuu kan barbaadan qofaa jechuudha daawwattootiyyaa. Kan barbaadanii haala kanaan hundi moobaayila keessan irratti argamu aappiin waan daataa keessan isin jalaa nyaatu haala kanaan daataa keessan hundaa ofirraa cuftaniitiin warroonni namoonni akkas hin jenne barbaadanis waayifaayii keessan ofirraa cuftanii kanneen akka iimoodhaa yeroo waan garaagaraa daawwattaniif yookiin dalagaa tokkoon qabamtanii jirtanii namni isin argachuu hin danda'u osoo onlaayinii irra teessan jechuudha. Fi onlaayinii irra jirtanii kan barbaadan ofirraa cuftanii kan barbaadan fayyadamuu dandeessanii daawwattu. Akka notifikashinii garaagaraa isin hin jenne iddoo feerweel siiting jettu kanarratti dhugaasuudhaan keessa seenaa jechuudha daawwattoota tiyyaa. Amma hundaa new application jedhu kana biloog asirraa gootan jechuudha. Haala kanaan biloog ofirraa gootan jechuudha. Log notifications iddoo jettu kanarratti dhukaasuudhaan akka notifikashiniin garaagaraa dhufee isin hin jenne of iddoo jettu tana irratti deebifattu jechuudha. Oonii irra jira daawwattootiyyaa. Haala kanaan irra deeffattu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa hedduu isinitti tola aappii hundaayyuu ofirraa cufuudhaan jechuudha. Haala kanaan yoo itti fayyadamne daataan keenya nu qusatamuu danda'a jechuudha daawwattootiyyaa. Barumsi har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Amma barumsa biraatti walitti deebinutti nagaatti tura.